mee dhaggeeffannee walitti adeemu. La ilaha illallah ya nabi ya rasul. yeroo hedduun dubbadhan irra deebi'ee namni Masarat Taayyee jedhamu kun Masarat Taayyee jedhamu kun seeratti dhiyaachuu qaba. Qoyani kanan jedhu seexan xabaqaa sin bitate moo idda keessantu seexana moo maalini garee seexanaa buutanii abaluu kun hidhamuu qaba eenyu hidhamuu qabu jettan kun isin eenyuun caaltanii abbaata nuti jinni wajjin yerootti teenyu seexana wajjin yerootti teenyu hin qabdu atiyyuu kotta bilisa baatu karaan dhugaan jireenyi Yesuus bilisa kan nama baasu malee kan biraan tokkollee hin jiru. Namoonni baay'een gaafa seexanniyyuu gaafa xonqaa hin tuqamu rifeensa isaanii kana socho'a. Kottaa sinii bilisa baatu hin agarreeyyuudha. Waamee fidee kottu siin kadhadhaa jedhu ofii hidhatte irraa hiite tokkoffaa immoo kan irratti hojjechiiseyyuu hafuura jawweetiin isaanuma dubbattee tanga xumura isaa hundasaa dhageessanitti yoo ta'e maal taatanii fayyaatti maraachuun hin ta'a sammuutti deebi'aa. Elaa namni kamuutu hidhame wangeelli hidhamu lafa hundumaa ga'aa jira. Hojii xonqaa diigaa jira, hojii seexanootaa diigaa jira, humna isaanii diigaa jira guutummaa guutuutti. Biyya lafaa kana hundumaa keessatti diigaa jira. Kanaafuu gaafa maqaan xonqaa hidhamu, gaafa maqaan jinni hidhamu, gaafa maqaan maayii hidhamu kan kaatanii dubbataa jirtan kun dudduubni keessanii qoratamuu qaba, shakkamuu qaba. Seexanatti siin erga siin xabaqaa seexanaadhaa siin kireeffataa seexan iyyaa ba'u maali? Ma furaa maa wajjin taa'uu lesin? Haraba Yesuusiin. Sinirraayyuu hacabu. Kanaafuu wangeelli hojii seexanootaa in diiga lafa kamittu ammayyuu diigaa jira raasaa jira. Hidhamuu mini eenyu kan hidhamu sin jiru kana seeratti dhiyaachuu qaba. Guutummaatti bulchaa kan jiran hojjetaa kan jiran iyyuu Yesuus Kiristoosiin kan qabanidha. Gooftaa Yesuus fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii kan fudhatanidha. Lafa hundumaa kan jiran. Kanaafuu maraatta iyyitee iyyita malee dhugaan jireenyi Yesuusi kan Yesuusitti amane immoo jireenya qaba. Kana gara Yesuus Kiristoos kottu sin jedha hundi keessanii kottaa karaan dhugaan jireenyi Yesuusi. Naafuu xabaqaa seexanaan naqina.